Namni videoon kun isin ga'e kulliin keessanu rabbiinin isin qabadha. Video kana diyuut naa godhaati mootummaa amma nu bulchaa jiru. Abiy Ahmad, Dr. Abiy Ahmadii fi Shimallis Biraan, Dr. Shimallis Biraan nuuf gaha. Namni biraallee namta akka furmaata itti nuuf kennuu hin danda'u dhimma kana. Dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti uummanni keenya haalli amma irratti jiru jechuudha. Akkuma beekamu akkaan mootummaan Dr. Abiy Ahmad gara aangootti dhufanirraa jalqabee uummanni guututti takkaa'uu yoo dhibbaan dhibbatti jedhe insaalfadhaan isa qeebalee hammatee gartee addada hiriirri deeggarsaa barbaachisu hiriira deeggarsaa bahee dhugaa mootummaa kanaa mirmirfateetiin hin dura dhaabbatee dubbatu yoo jiraate uummata Arsiiti. Karaa biraatiin wiirtuu lafee mootummaa kanaati Arsiinoo jedhe kijibanatti hin taatu gandummaadha kanaan hin jenne dhugaa jiru kana yeroo takka akka Abiy Ahmad Dr. Abiy Ahmad gara aangootti dhuferraa jalqabee yeroo takka hiriirri mormiin sirka keessatti bahee hin beeku. Arsii keessatti hiriirri mormii takkalleen dhageessifamee hin beeku. Laakiin yeroo ammaa kana akka waan saniin galanni keenya san tahee uummanni keenya qaama lamaan bulfamaa jiru. Guyyaa kan bulchu qaama biraati, halkan kan bulchu qaama biraati. Ani akka ummataatti jechuu akka ummataatti qumaara nun taphattan kana nurraa dhaabaa. Qumaarri isin ummata nagahaatiin siviiliidhaan taphattan kuni polotikaa keessan gara biraatti oofadhaa qumaara kana nurraa dhaabaa. Ummata Wallaggaa matarraa gad deebistanii gaccirtanii gara inni itti fal wallaaltanii wallatteessanii biraa deeman. Amma ammoo gara ummata sirkaatti gad deebitee jirti. Yeroo takkatti uummanni jahadu'a. Yeroo takkatti abbaan haadha biraa gadi baafamee ajjeefama. Namni afaan isaatiin dubbachuu hin dandeenye gabbahee ajjeefama. Manneen 60 ol yeroo ammatti gubatu jira. Mootummaa Abiy Ahmad, Dr. Abiy Ahmad waan kana hin argine moo? Mootummaan amma naannoo Oromiyaa bulchaa jiru waan kana hin argine moo? Hin dhageenye moo? Maaltu nagaheedha moo? Ummata bulchaan jirtan isin. Namnummaan isin bulchu jirtan kuni maali? Ummanni dhumannee jira nuti. Nuti dhumanne ummanni dhumannee jirra. Mirgi keenya nuufaa eegamu. Mirga jiraachuuti nu gaafachuutti jirru. Ummanni sirkaa yeroo ammaa kana mirga jiraachuu dhabee jira. Manni isaa irratti gubachuu jira. Abbaan manaa gabbaafamee ajjeefamu jira. Haati manaa gabbaafamtee ajjeefamutti jirti. Yogguu namni waan kana dubbatu immoo deeggartuu maaliitii an akka nama tokkotti deeggara nama takkaatillee miti. Nama barate takka waan deeggaruuf waan dubbadhu hin beeka addaan. Kana ilaallatu garuu dhimma ummata kiyyaati. Ammoo itti namni waan akkana kana dubbattan kaabineen kijibduun takka jechuu keessaan dhuftanii waan argitan namatti kabarreessitanii takkaan saaxilleetiniin ol isin baafna dalagaa teessan. Dr. Abiy Ahmad kabajaadha. Dr. Shimallis kabajaadha. Wanni ani isinii gaafadhu yoo jiraate yeroo ammaa kanatti kaabineen nurraa hidhadhaa. Qumaara kaabineen ummata keenya irratti taphataa jirtu kana nurraa hidhadhaa. Ummanni akka mootummaa kana jibbu namni gochaa jiru kaabinee masaraa mootummaa keessa jirudha. Akka namni abdii mootummaa kanarraa fixatu namni gochaa jiru kaabinee mootummaa keessa jirudha. Dhaqeetiin nama afaan hin beekne achitti ajjeesaa kaan mana mootummaan ajjeesaa jedhee erkate takkalleen hin jiru. Ajjeechuudhaan furmaanni dhufulleen hin jiru hin garrellee nuti. Duraan illee garre ammallee garre. Cal'isni ummata sirkaa wallaala ammoo sodaa akka isinitti fakkaanne. Gaafa dubbanne beeytan akkamitti akka ofirraa deebisnu dhoombiir haa dubbatu. Haji Adam Saaddoo Faatee haa dubbatan. Beeyna likkii kenna manni Arsii jechuudha. Mootummaan amma biyyattii kana bulchaa jiru. An akka ummata intala Arsii takkatti gaafin an gaafadhu. Ummanni keenya dhumaa jira. Kaabinee teessan nurraa hidhadhaa. Yooni gartee riphee lolaa falmachuu barbaadan danqaraa jira. Riphee lolaan dhaqaa riphee lolaan lolaa malee dhayxanii nama footoon achitti waan ka'eef ummanni sansaan qallabaa jira haala jedhuun ummata keenya nurraan galaafatina. Warri riphee lolaalleen wanni isin bulchuuf deemtan ummata yoo ta'e ummata nurraan galaafatina. Nuti ummanni maaliif dhumannasi hagayoom siyaasa hiika hin qabne kanaaf hangayoom ummanni keenya xuruurama ani ka gaafinaatti ta'e jechuudha. Isin hangayoom wareega ummata ijoollee teennatti taphattu isin. Ummanni Oromoo namni mataan Oromoo kun hangayoom wareega ijoollee teenna. Ilmaan teenna obboleeyyan kiyyatti hangayoom wareega godhattan isin yoom walii galtan. Kaan isin wareegna walii galtan kaan isin wareegna waliin galtan. Achi dirree gubbatti achi wal baasaati walirraa baasaa dhiirte akkasii ganda keessa waliin oofinaati. Badaa keessa wal ooftanii ummata keenya nurraan xuruurina.
badaa keessa ol ooftanii sibiilii nurraan xururina dhiirummaan badatti walii bahu malee sunsuma ayyoo jalatti ayyoo ajjeesisuu miti. Ayyoon isin ajjeesisiisaa bilisummaan isin fiddan takka illee hin jiru. Mootummaan illee waan inni beekuu qabu. Nuti ummanni ajjeefamuu, dararfamuu, mana keenyarraa buqqaafamuu, manni keenya gubachuun kokkee nu gaheera. Nurraa qabadhaa. Nurraa qabadhu. Namni nurratti amma rabbi si moosise isin waan ta'eef nurraa qabadhaa. Dimokiraasii wanni jedhan kijibaa, anarkii, nadhiitee fi bulchaana jala bulii, diktaatarshippiidha addunyaan kuni. Marti isaatu artificial dimokiraasii malee real dimokiraasii addunyaa tanarratti hojira oolaa hin jiru. Wanni nu jennuun lafaa kaaneetii miti. Fakkeenyaaf dhiheenna kana mootummaa qaamni mirga namooma addunyaadha. Falmattoonni mirga namooma addunyaa qaama jaha kana irratti guyyaa 4 dura hidhannaa akka isaan hidhamaniif murtii irratti murteessanii turan. Isaan keessaa mootummaa Israa'ilii Benjaaminii fi itti gaafatamaa waraana Israa'ilii akkasumas ummata Hamas warroota gurguddaa nama 3 irratti ajaja hidhaa qaamni mirga namooma idila addunyaa irratti baasee jira akka isaan hidhamaniif waraqaa jechuudha. Garuu Ameerikaan maal goote qoqqobbii irra kaaha yoo inni seera kana hin sirreessin takkaahu ijoo ambatana yoo ka hidhu taate qoqqobbii seera idila addunyaarra yookiin falmattoota mirga namoomaa idila addunyaarra ni kaahaa jettee jirti. Kanarraa maal hubanna? Wanni paaworii yookiin dammoo diktaatar yookiin anarkiidhaan ummanni wal bulchaa jira malee wanni dimokiraasii jedhan suni haasaa fi haasaa qofa. Namni takka yoo falmataa mirga dhala namoomaa seerri inni baase ka hin kabajamne taate addunyaan tun garam deemaa jirti. Anaaf isinillee balaa